Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan guraandhala 20 bara 2018 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitii akka mooltan dhaggeeffatoota keenya ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa labsiin yeroo hatattamaa labsameeyyuu yaaddoon nageenyaa biyyattii keessa hin jiru jedhu matoota odaarra qabnu keessaa tokko. Paartileen mormituu Itiyoophiyaa keessaa 2 labsiin yeroo hatattamaa rakkoo furmaata biyyattii hin ta'uu jedhan gabaasa oduu keessaati. Akkuma namoonni tuqee ministeeriin dhimma alaa Itiyoophiyaa biyyattiin nagaa qabdi jedhu dippiloomaatonni biyyattii keessaa immoo labsii yeroo hatattamaa labsame morman oduudhaa booda dhiyeessina. Labsii yeroo hatattamaa laachisuudhaan xiinxala dhiyaate immoo gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namu. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa torban dabre keessa mootummaan isaanii labsii yeroo muddamaa dhiifama dhaggeeffatoota keenya irraan deebi'a. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa torban dabre keessa mootummaan isaanii labsii yeroo muddamaa labseeyyuu yaaddoon nageenya biyyattii keessa akka hin jirre dubbatu. Muddama siyaasaa biyyattii keessaa qabbaneessuutti fuuleffachuudhaan jechuudhaan eega mootummaan hidhamtoota siyaasaa qeeqxota isaa ta'an bebbeekamoo fi hoogganoota dhaabota mormituu dabalatee hidhamtoota hedduu hiikee guyyoota 2 booda eega muummichi ministeeraa biyyattii immoo waltajjii siyaasaa bal'isuuf karoora paartiin isaanii qabateef gumaachuuf jecha taayitaa gallakkisuuf xalayaa galfachuu isaanii beeksisanii booda mootummaan immoo gaafa guraandhala 16 labsii yeroo muddamaa kana labse. Ambaasaaddaroota biyyoota alaaf har'aa ibsa Finfinnee keessatti kan kennan Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Warqinee Gabayyoo mootummaan labsii yeroo muddamaa kana labsuunsaa tasgabbii dhabinsi biyyattii keessa jiru seera eeginsa idileetiin to'achuun waan hin danda'amneef jedhanii jiran. Ambaasaaddaroonni biyyoota alaa garuu waa'ee labsii yeroo hatattamaa yookaan labsii yeroo muddamaa kana yaaddoo qaban dubbatanii jiran. Gama biraatiin paartileen mormituu kan Itiyoophiyaa 2 dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa Me'aadeef Samaayawii paartiin biyyattiin rakkoo walxaxaa keessa seente keessaa akka baastu gochuuf jecha akka walga'iin sadarkaa addunyaa qindeessamu gaafatanii jiran. Labsii yeroo muddamaa mootummaan Itiyoophiyaa labses akka hatattamaan ka'u gaafatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa Tujubeetu dhiyeessa. Paartiin Me'aadiif Samaayawii har'a waaree irratti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin kan isaan irratti fuulleffatan dhimma biyyattii hedduu yaaddessaa jedhan irratti akka ibsa barreeffamaan kennametti uummata Itiyoophiyaa yeroo ammaa gaafataa kan jiru jijjiirama sirnaa malee jijjiirama suphuu miti jedhan. Kanaaf muummicha ministeeraa haarawaa filachuun hafuu qaba. Qooda kana biyya keessaaf ala kan jiran paartilee mormituu waldoolee siivikii walumaa gala dhimmi biyya kootii na dhiba ka jedhan lammiiwwan Itiyoophiyaa mara kan hirmaachise waltajjiin marii akka qophaa'u paartileen lamaan gaafataniiru. Waltajjii marii kanarraas yaadi furmaataa kan maddu ta'uu amanu. Labsiin yeroo hatattamaa torban darbe labsames rakkoo jiruuf furmaata miti jechuudhaan hatattamaan akka ka'u paartileen kun gaafataniiru. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartii Samaayawii obbo Abbaba Akaaluu innaa dubbatan. ሀገራችንንና ህዝባችንን በሚሊተሪ አስተዳደር ጠርንፈው ለመግዛት ያመቸው ዘንድ የጣለው ያስቸኳይ biyyaaf uummata keenya bulchiisa waraanaatiin muddee bituudhaaf akka isaa mija'uuf kan inni baase labsiin yeroo hatattamaa gaaffii uummataa kan bu'uuraa amma ka'eef furmaata ta'a jennee namannu. Gochaan kun inumaayyuu uummata keenya daran gara walitti bu'insaaf wal fixuutti geessa jennee yaaddoofna. Kanaaf labsiin sirrii hin ta'in kan biyya keenya irratti labsame haal duree tokko malee hatattamaan akka ka'u cimsinee gaafanna. Obbo Abbaban akka jedhanitti biyya tokko yeroo 2 labsii yeroo hatattamaatti labsuun mootummaa fayyaa qaburraa waan eegamu natti hin fakkaatu jedhan. Kanaan qabee siyaasiin badaa dinagdeen ni kufaa rakkoo cimaatu uumamaa jedhaniiru. Furmaanni isaa waltajjiitti achi as baanii mari'achuu yoo ta'u uummati kan gaafataa jiru jijjiirama sirnaatii jedhaniiru. Paartiin biyya bulchu jijjiirama gadi fagoo jechuun irra deddeebi'ee dubbata. Ihaadeg garuu si'ooliin illee yoo seene
ibiddi yoo isa gubayyuu ni jijjiirama jedhee hin amanuu jedhan obbo Abbaban. Muummichi ministeeraa aangoo gadhiifnaan labsii yeroo hatattamaa labsuunis aangoo guutummaan ajajaawwan waraanaa qabachiisuuf ka jedhu yaaddoo nutti uumeeraa jedhaniiru. Furmaati jiru hidhamtoota hafan hiikuu hanga sadarkaa gadiitti gadi bu'anii mari'achuudha. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa keessatti itti fufuu taanaan jedhu paartileen kun lamaan gaanfa Afrikaa giddugaleessa bahaaf naannolee galaana diimaa gara godina waraanaa hamaatti ka jijjiiruuf waliin jiraachuu uummataaf qormaata guddaa akka ta'e illee ibsaniiru. Biyyoonni akka Ameerikaas labsii sana mormuurra darbanii mala seera sadarkaa addunyaa hordofeen tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan ibsi paartilee kanaa yaadachiiseera. Ibsi sun hoogganoonni amantii adda addaa biyyattii keessa jiran illee uummatichi abboota irree biraa dararaa nurra ga'aa jira jedhee ennaan ni himatu callisuun isaanii nu ajaa'ibee jedhan. Lubbuu daa'imman balaarraa oolchuudhaaf addunyaa kanarraa akka kan eegamu hin hojjetamne jechuudhaan jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummoota beeksisee jira. Biyyoota hiyyeeyyii addunyaarra jiran keessatti ijoollee dhalatan 1,000 keessaa giddugalatti 27 ka du'an yoo ta'u, biyyoota guddatan keessatti immoo kanneen dhalatan 1,000 keessaa 3 qofatu du'a jechuudhaan UNICEF dubbatee jira. Itoophiyaa keessatti daa'imman dhalatan 1,000 keessaa giddugalatti 29 utuu baatii tokkoon guutiin kan du'an ta'ullee jaarmiyaan kun dubbatee jira jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa gabaasee jira. Loltoonni mootummaa Siiriyaa kutaa loltoonni Kurdii baatii tokkoof aleellaatti geggeessaa turan kutaa Afriinitti bobba'anii jiran. Loltoonni Kurdii har'a ganama kutaa Kurdii sana ka seenan yoo ta'u, achi boodammoo loltoonni Kurdii dhukaasa akeekkachiisaa dhukaasuu isaanii dhaabbanni mirga namoomaa Biriteen keessa maadheffate tokko beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan yeroo ammaa nageenya ka qabdu waaltaaleen ishees rakkoo tokko malee hojii isaanii hojjetaa ka jiran ta'uu ministiriin dhimma alaa Dr. Warqinah Gabayyoo dubbataniiru. Muummicha ministeeraa haaraa muuduunis haala wayyaawaan hojjetamaa ka jiru ta'uu ibsan. Ibsa ministirichi kennan irratti kanneen argaman ambaasaaddoroonniif dippiloomaatonni Finfinnee keessa jiran garuu labsiin yeroo hatattamaa tarkaanfii furmaata jiruuf ga'u miti jechuudhaan mirga namaaf dimookiraasiin akka hin dhiitamne yaaddoo qaban ibsaniiru. Gabaasaa Iskindar Fireew Nugusuu dhiyeessa. Ibsa Sharaatan Addisitti ministeerri dhimma alaa Warqinah Gabayyoo laatan kanarratti dippiloomaatonni hedduu argamaniiru jedhamee jira. Kaayyoon dippiloomaatota Itoophiyaa jiran walitti qabuun barbaachiseef haala yeroo muddama biyyattiin keessa jirtuu fi haala aangoo gadhiisuu muummicha ministeeraa biyyattii irratti ibsa bal'aa laachuuf ture. Jalqaba isaatii obbo Warqinahn akka ibsanitti labsiin hatattamaa sun labsamuun kan dirqisiise haala qabatamaa biyyattiin itti jirtudha jechuun addeessanii jiru. Dhibeen nageenyaaf sabatiinsaa akkasii ajjeechaa miidhaa qaamaatii fi hubaatii olaanaa qabeenyaa irratti geessisee jira. Nageenya uummataa mirkaneessuu bu'uura misoomaalee badiirraa oolchuurra darbee nageenyaaf tasgabbii biyyattii mirkaneessuu irratti walumaa galatti nagaa uummata Itoophiyaa eegsisuu irratti haala baratamaa ta'een yeroo ammaa furmaata fiduun akka hin danda'amne ifa ta'ee jira. Mootummaan federaalaa akka nagaaf tasgabbii mirkaneessu uummati gaafataa ture. Kanarratti hundaa'uudhaan manni maree ministeerotaa haala isaa sirriitti eega hubatee booda heera mootummichaa eegsisuuf jecha guraandhala 9 irraa eegalee kan hojiirra oolu labsii yeroo muddamaa labsee jira. Gadhiisuu aangoo muummee ministeeraa Hayilemaariyaam ilaalchisee immoo gaaffichi haga paarlaamaan mirkanaa'utti akkasumas muummeen ministeeraa isaaniin bakka bu'u hanga filatamutti obbo Hayilemaariyaam aangoorra akka turan obbo Warqinahn ibsa dippiloomaatotaaf laatan kanaan addeessanii jiran. Sana waan ta'eef dhimmoonni lameen kun hawaasa dippiloomaatotaa yaaddessuu akka hin qabaanne illee obbo Warqinahn tuqanii itti dabaluudhaan obbo Warqinahn haalli jirus kan to'annaan ala ta'e miti jechuun addeessanii jiru. Dhimma muudamsa muummee ministeeraa isaan haaraa ilaalchisees haalli isaa saffisaan itti adeemamaa jira. Paartiin biyya bulchaa jiru akka seera biyyattiitti dambii bulmaataa paartichaa fi akka biyyattiin ittiin bultuun walqabatee dhimma kanarratti ifaan hojjetaa jira. Kana waan ta'eef rakkoon tokkoyyuu ni mudata jennee hin eegnu.
kun mirkana an isinii kennudha. Haala jiru hundas isin beeksisuu itti fufa jedhaniiru ministeerri dantaa alaa Itoophiyaa Warqina Gabayyoo. Ibsa baniinsaa sanaan boodatti garuu mareen ture cufaan kan gaggeeffame waan ta'eef gaaffiif deebii fi yaadi laatame maal akka ta'e beekuun hin danda'amne jedheera gabaasaan keenya Iskindir Fireew. Garuu isaan boodatti Iskindiriif yaada kanneen laatan keessa hagi tokkoon isaanii labsiin yeroo mudamaa akka isaan yaaddessu tuqaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddariin gamtaa Awurooppaa Yohaan Boornistaam isaan tokko turan. Kabajamoota keessummootaa qabxiilee sadan tokko isin mirkaneessuun fedha. Torban dabre haalli Itoophiyaa keessatti ta'e akka isin yaaddessu nan beeka. Yaadawwan keessan ni hubanna. Michuuwwan keenya hawaasni addunyaa akka michuuwwan Itoophiyaa ciccimootti haalli isaa qalbii keessan hawachuu aga tokkoo keessan immoo yaaddessuu ni danda'a. Kanan isin mirkaneessuu fedhu garuu biyyattiin walumaa galatti nageenyaaf tasgabii kan qabdu ta'uu isheeti. Inni lammataa immoo bu'uura misoomaaleen Itoophiyaa rakkoo tokko malee jiruu isaanii haalaan hojjechaa kan jiran ta'uu isaaniiti. Kanumaan walqabatee Itoophiyaatti ambaasaaddariin Neezerlaand Ben van Luus Garhaert gama isaaniitiin furmaanni rakkoo kanaa maree gama hunda hirmaachise ta'uu ilaalchisee ejjennoo gamtaa Awurooppaa calaqqisiisaniiru. Labsiin mudamaa kan isaan yaaddessus muuxannoo yeroo darbeerraa kaanii akka ta'e ambaasaaddari kun ibsanii jiran. Wanta yaaddessaa ta'etu jira. Sababaan yeroo labsii darbee keessatti ajaja mana murtiin alatti hidhamtoota hedduu ijaan argineerra. Kumaatamaan hidhamuu ni beekna. Kan natti dhaga'amu haalli tokko deemaa jiraachuu isaati. Mootummaan namootaaf qabeenyaa isaanii akkasumas mirga isaanii kabajaa akka jirudha. Dhugaatti haalli hundi deemsarra jira. Mootummaan dirqama isaa akka ba'u abdiin qabaa jedhaniiru. Maree har'aa irratti ambaasaaddariin Ameerikaa Michael Raynor argamaniiru garuu yaada isaanii argachuu akka hin danda'amne gabaasaan keenya Iskindir Fireew dabalee addeesseera. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 ta'eera. Asnu biraa immoo waaree booda sa'a 12:43 wallee kanaan gara sagantaa ofiitti ceena. Gargadufani ya karanantu damamado gargadufani ya karanantu yoma larganki ya ke abdunantu damamado yoma larganki ya ke abdunantu ambo gba lifta kapsa fanusi damamado gudan gba lifta kapsa fanusi afura ke nabe ko tusi pisi damamado afura ke nabe ko tusi pisi
Buhaaraa Birhaanuu walleessaaf hedduu galateeffanna. Labsiin yeroo hatattamaa labsame ija seeraatiin yoo ilaalame barbaachisaa hin turre jedhu biyya Ingiliziitti kan argamu yuunivarsiitii Kiilitti barsiisaa akka ta'an Dr. Awwal Aloo. Labsiin yeroo hatattamaa labsamuun kanarra jiru rakkoon biyyattii akka biyyaatti itti fufu ishee dhowwu yoo uumamee jedha heerri biyyattii. Kana keessumaa naannoo Amaaraaf Oromiyaa naannolee labsiin kun akkaan hubeef akkaataan odeeffannoon hawaasaaf itti kennamaa jiru gahaa akka hin ta'in dubbatu. Tigist Gammee dubbise. Egaa Dr. Awwal Itoophiyaa keessa haalli jiru baay'ee guyyaa guyyaadhaan wanna jijjiiramaa dhufe fakkaata. Tibba darbe hidhamtoonni hiikamanii san booda immoo labsiin hatattamaa kun labsame. Ija seeraa Itoophiyaatiin sin akka ogeessa seeratti labsiin yeroo hatattamaa maal hoo ta'eefaa barbaachisame? Labsii yeroo hatattamaa karaa seeraatiin waan lafa kaa'amuudha biyya kam keessattiyyuu. Heerri Itoophiyaas qabatama akkamii keessatti biyyi suni mootummaan biyya sanii labsii kana labsuu akka danda'u lafa kaa'a. Wanti heerri jedhu biyyattiin suni rakkoo guddaa rakkoo akka biyyaatti gara fuulduraa itti fufuu dhabuu isii gaafii keessa seensisu hooka uumamu taate mootummaan labsii yeroo hatattamaan labsee rakkoo saniif hiika laachuu hin danda'a jedha. Sanka godhu ammoo yoo labsii san labsuun rakkoo jiru saniif hiikaa kennuu kan danda'u ta'e qofaadha. Kanaaf wanti seerri lafa kaa'uu fi rakkoo qabatamaan biyya sanirra yeroo ammaa kana deemaatiin hin jiru waan wal fudhatu miti. Karaa seeraatiin olaalleetiin hin jenne istaandaardii seerri lafa kaa'u hin guutu. Egaa akka amma jettan wanna walgituu miti jettanii qaamota mootummaarra waan jedhame amma tokko tuqneetti akkamitti walqixuu didee'an jedhu sana xiqqoo bal'inaan nu ibsitanii guyyaa ibsa kennanitti ministeerri ittisaa biyyattii obbo Siraaj Fargeessaa heeraa fi sirna heeraa balaarra oolchuuf murtee kanarra gahamuudha an dubbatan. Har'uma kana immoo ibsa Dr. Warqineen ministeerri dhimmoota alaa biyyattii jechuudha. Dippiloomaatota biyya keessa jiraniif Finfinneedha kennan irratti naannolee muraasa keessatti rakkoon tasgabbii waan jiruuf kanarra gahamee jedhan. Akkamiin madaaltan? Gahaadha kun? Kuni gahaa miti. Ilaalchuma amma ittisa waraanaatii fi muummichi ministeera haajaa alaa kennan iyyuu hoolaalteetiin hin jette kunniin waan wal dhahuudha. Mootummaan istiraatiijimaa fi wanta godhaa jiran kana karaa danda'aniin humnaan bulchuu kana mijeeffachuudhaaf waan godhan malee kun waan seeraan wal fudhatu miti. Dhugaadha akka heerri kaa'utti yoo heerri yookaan ammoo constitutional order jedhanii heerri mootummaa biyya san keessa dhaabateetiin hin jiru rakkoo guddaa keessa hooka seenu taate rakkoon suni ammoo poolisa biyyattii keessa jiruun regular law enforcement waraana osoo hin yaamin poolisaan wanti suni to'annaa jala ooluu kan dandeenye taate mootummaan labsiisan labsee waraanas fayyadamee mirgoota namnoonni yeroo kaan qaban san suspend gochuudhaan san wajjaan kutuudhaan aangoo seeraan alaa fayyadameetiin inni rakkoo jiru saniif furmaata kennuu danda'a. Wanti kun godhamuuf maa inni mirgi ilma namaa kabajamuudhaaf mirgi dimokiraasii sabaaf sablammootaa kabajamuudhaaf heerri hojiirra ooluu qaba. Yoo heerri mirga san namaaf kennu sun rakkoo keessa seenu taate mootummaan mirga namni qabu san yeroodhaaf dhaabeetiniin aangoo qabutti fayyadameetiniin haala mirgi ilmi namaa itti kabajamuu danda'u uumuu akka danda'uufi ilaalchummaan labsii yeroo hatattamaa jedhamu kuni wantummaan inni heera keessa taa'eef iyyuu jechuudha. Biyya keessa wanti jiru rakkoon akkuma isin jedhe hima jira garuu ammoo rakkoon heera irratti yookaan ammoo constitutional order biyya san keessa jiru irratti ka'ee hin jiru. Wanti heerarra jiru waa lama wajjaan baasa. Tokkoffaa constitutionii fi constitutional orderiin kuni mootummaadhaan waan addaati. Mootummaan waan dhufu waan deemu mootummaa adda addaa qabaachuu dandeetta mootummaa tokko qofaa miti ka heerri biyya sanii lafa kaa'u. Rakkoon amma jiru kuni gaafii nama ka'aatiin hin jiru kuni gaafii mootummaa irratti ka'aatiin hin jiru malee gaafii heeraa fi heera mootummaa achi keessatti dhaabateetiin hin jiru kana tuquu miti. So karaa seeraatiin akkasii. Karaa biraatiin ammoo hoolaalteetiin hin jette karaa siyaasaatiin hoolaalteetiin hin jette inni isaan wanta kana labsanii fi uummata tasgabbeessuuf yoo jenneetiin hin fudhanne uummata tasgabbeessuu hin danda'amu hin danda'uudha. Labsiin akkanaa kun yeroo baay'ee
bu'aa silaa qabaachuu kan danda'u tokkoffaa yoo mootummaan fudhatama uummataa qabaateedha. Yoo mootummaan fudhatama uummataa qabaatee mootummaa dimokiraatawaa ta'eetiin jedhe gaafimmaan labsiin kun bu'uura seeraa qabu moo hin qabu jedhu ka'uu hin danda'u. Yoo mootummaa uummata kan taane taate yeroo baay'ee yoo mootummaan sun humna guddaa ka fayyadamu taate uummanni sodaa qabaatu taate hojjechuu danda'a ta'a. Yoo uummanni sodaa dhiisee akka fakkeenyaaf biyya keenya jiru kanatti jechuudha uummanni sodaa keessaa baheetiin gaafii isaa gaafachuurraa duubatti hin deebine taate labsii akkanaa kana labsuudhaan rakkoo akka mootummaatti amma taa'eetiin kana furuudhaaf tarkaanfii kana fudhataa jirra jedhan kana hiikuu hin danda'u. Tole Dooktar Awwal kanumaa wal qabatee egaa labsamuu isaatiin booda immoo akkaataan itti hawaasni dhaga'e keessumattuu gara naannoo Oromiyaa gara naannolee hoo deemne ibsi hawaasa kennamaa jiru hin mul'atu. Amma reef odoon seeliin durallee gama miidiyaa biyya keessatiin karaa OBN's ta'ee karaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo OPDO's ta'ee ibsi uummataa kennamaa jiru hin mul'atu. Labsii yeroo tattamaa kana laalchisee jechuu kiyya. Fakkeenya kaasuudhaa sanbattan irra sagantaa addaa yeroo asitti hojjennu sababuma labsii yeroo tattamaa kanaan jiraattota magaalaa Oromiyaa adda addaa keessa jiran keessaa yeroo dubbisnu nuyi akka labsameewu sanbattan dhageenye malee jimaatan dhageenye warri jedhan jiran. Ija seeratiin mootummaan labsii tokko yeroo labsu dirqama hawaasa biraan yeroo isaa eeggatee biraan gahuu hin qabu. Hawaasni maal akka dhoowwame maal akka hin dhoowwamne akka beeku wanni gochuun irra jiru gama kanaan. Sirri jettee I think mootummaan tokko seera kamiyyuu wayita baasu seerri suni uummataaf waan bahuuf haala seerri sun uummataaf itti gahuu danda'u mijeessuu qaba. Labsii jechuun waan sanii uummataaf labsanii labsiin kun immoo gadi bu'eennaan maaltu akka hayyamamu maaltu akka dhoogamu tarreesseetiin uummanni akka beeku gochuu qaba jechuudha. Uummanni yoo beeke qofa maaltu dhoogame waan jedhu wajjin baafachuu danda'a. Mootummaan naannolee akka seeraatti dirqama seeraa hin qaban seera mootummaan federaalaa baasuuf jechuudha. Garuu lammiiwwan naannoo adda addaa keessa jiraatan seera mootummaan federaalaa baasullee kabajuun dirqamaan irratti ta'eef labsiin kun labsameetiin hoo jedhe karama seerri duraanii seerri adda addaa ittiin bahuuniin labsamuu qaba. Yoo kuni ta'eetiin hin jedhe sadarkaa mootummaa federaalaatti lammiiwwan biyya san keessa jiraatan hundiniyyuu kana kabajuu qabanii jechuudha. Mootummaan naannoodhaan irra jiran inishatiivii isaanii irraa ka'aniitiin haala uummata bira wanti kun itti ga'u gochuu danda'anii garuu immoo dirqama seeraa hin qaban kana gochuudhaaf jechuudha. Aangoo mootummaa federaalaa waan ta'eef lammaffaa immoo yeroo labsiin hatattamaa jiraatu aangoon mootummaa naannoowwanii hin xinnaadha. Kama duraan jiruyyuu baay'ee gabaabataa jechuudha. Fakkeenyaaf seeraa fi heera kabachiisuudhaan wal qabatee mootummaa naannoo poolisa naannoo mana murtii naannoo osoo hin taane mootummaa federaalaatti yookaan ammoo qaamni dhimma kana raawwachiisuudhaaf dhaabbatu command post jedhamu kun isatu itti gaafatama fudhata jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo dirqama hin qabu garuu ammoo uummataaf kana bayaansuudhaaf kanarra ka'aniitiin uummataan gahuu hin danda'an fedhiirraa jechuudha. Karaa biraatiin ammoo I think waliigalteen siyaasaallee jiraachuu dhabuu danda'a wanta kanarratti. Akkuma dhageenyu seerri kun Council of Ministers qaama jedhamuun qaama ministeeronni itti walgaaniin labsame. Kun ammoo paarlaamaadhaaf dhiyaateetiin paarlaamaan akka labsiitti karaa seeraatiin irratti waliigaleetiin baasuu qaba. Gaafa san akka seeraatti waan bahuuf suni karaa yeroo lafoo baratametu jira. Gaazexaadhaan labsamaa. Ammaa kana garuu akkuma mootummaattiyyuu paartiiwwan mootummaa bulchan keessattiyyuu warri addawaayii keessa jiran irra waliigaltee waan qaban natti hin fakkaatu. Sunis waan tokko ta'uu danda'a jedheetiin ilaala. Mootummaan naannoo Oromiyaa maalii fi wanta kana uummataaf bayaansuu dhabee waan jedhu irratti jechuudha. Akkuma beekamu labsiin kun sabab-sablammoota biyya san keessa jiraatan keessa uummata Oromoo fi uummata Amaaraa keessattiyyuu miidhuun isaan beekama. Bakkeen sochiin itti godhamaatu jiru naannoo kana. Mootummaawwan naannoo kana uummataaf wanta kana beeksisuun waan gaariidha. Garuu dirqamni beeksisuu inni jalqabaa kan jiru mootummaa federaalaadha. Tole. Egaan gaalama keessatti mootummaan Itoophiyaa yeroo lammataatiif labsii yeroo hatattamaa labsuun bara 2016 labsamee ture ji'a 10 ture kun immoo ji'a 6 jedhameera. Karaa biraatiin immoo walumaa gala haala biyya keessaa olaalle jalqaba amajjiirra ibsaa
dhaabbanni afran mootummaa uuman baasaniin haaromsa baay'ee godhuudha akka yaadan waan balleessina jedhanillee amananii hawaasa fuulduratti waan dubbatan baay'eetu jira. Sanitti aansuudhaan hidhamtoota hiikuu jalqabanii garuu ergasii wanni ta'aa jiru kana yeroo laaltan sini maaliif ogeessa seera qofa osoo hin taane sin Dr. Awwal waan Itoophiyaa keessa deemu haala jiru in hordoftanii ofiillee karaa miidiyaa an hojjettan jira. Walumaa gala wanni jiru kana mee gabaabsatoon akkamitti laaltanii fuuldurri boru maaltu jira jettanii yaaddan? Kuni yaatiin akka laalutti wanti inni calaqqisuma inni wal dhabbiin yookaan wal mormiin humnaa paartiiwwan mootummaa hoogganan jidduu akka jirudha. Dhugaadhaa walgahii koreen hojiraawwachiiftuu adda waa'ii yeroo dheeraadhaaf goote amajjii irratti eegatu murtee booda gadi ba'aniitiin rakkoo jiru fudhatanii kan ammoo jijjiiruudhaaf karoora baafanneetiin jirra. Dirree siyaasaa bal'isuuf waliigaltee wal hubannoo sabaaf sablammoota jidduu jiru jabeessuudhaaf hin hojjennaa jedhanii saniif ammoo akka jalqabaatti hidhamtoota eegna jedhaniitiin karoorfatanii sanis haga tokko raawwataatiin hin jiran haala abdii namaa kennu tokkoon jechuu hin dandeetta. Sanii as wanni ta'e mootummichi keessa muummichi ministeeraa hojii gadhiisee san booda labsii kana labsanii kuni kan mul'isu akka an laalutti qaama mootummaa kana keessa humnoota adda addaatu jira. Humnoota qophiif jijjiiramaaf qophaa'antu jira. Humnoota jijjiirama didantu jira yookaan jijjiiraman seenetu jira. Kun immoo maaliif akka ta'e beekamaadha. Jijjiiramni humnoota asiin dura aangoo isaaniin hin malle harkatti tuulatanii of fayyadaatiin hin turan namoota isaaniitti aanan fayyadaatiin hin turan namoota baay'eetu jira. Namoonni kun ammoo yeroo dheeraaf jiruu silaa jiraachuu hin dandeenye, aangoo qabaachuu hin dandeenye, influensii qabaachuu hin dandeenye tokko qabaataatiin hin turani yeroo dheeraadhaaf namni ammoo olaantummaa akkanaa kana yeroo gabaabaa keessatti hin dhiisu. Haga danda'een wanta san irratti hir'arraa wanti amma mul'atu kun kakalee jijjiirraa fiduudhaaf qophiidha jedhanii har'ammoo wanta isaan jedhan san guutumaan guututti diigu kan godhan kuni kan mul'isu mormii humnaa kan jaarmaya kana keessa jiru akka ta'etti mul'ata. Kanaaf ati haga tokko namnis wanta kana eeguu qaba. Jijjiiran biyya tokko keessatti keessattuu biyya akkanaa biyya Itoophiyaa kana keessatti haala salphaadhaan hin dhufu. Humnoonni baay'een humnoonni jijjiiraman seenii jiranii staatus koon itti fufuu qaba humnoonni jedhan jiranii yoo jijjiiramni kan dhufu taate tokkoffaa namoota wanta asiin dura dalaganiif itti gaafatamuu danda'antu jira. Kan hambisuu barbaadanii lammaffaa immoo bu'aa adda addaa namoota dhabantu jira. Namoonni kun ammoo namoota humna qabanidha. Kanaaf haga tokko wantoota akkanaa kana eeguu qabna. Asiin duras mootummaan kun fedhii isaatiin hin jijjiiraman jennee gaafii ummataatiin, dhiibbaa ummataatiin, qabsoo ummataatiin gara jijjiirraa kanatti dhufee ammas ummanni kan gochuu qabu mirga isaa kama isaan seeraan fi heeraan kaa'aniif sanitti fayyadameetiin ummanni kun gara jijjiiramaa akka deemuu danda'u yookaan akka deemuu dirqamu gochuu qabaa jechuudha. Ani haga tokko waan wal dhahu tokko yeroo gabaabaa keessatti dalaguun isaanii na ajaa'ibullee walumaa galatti garuu seenaa biyya san keessatti turee fi haala mootummaan kun waggaa 26 dabree itti bulchaatiin turuu oolaaleen jedhu wanta nama ajaa'ibu miti waan haaraa miti. Dr. Awwalaloo Yuunivarsiitii biyya Ingiliziitti argamu Kiilitti barsiisadha. Sanas immoo haala Itoophiyaa keessa jiru jala bu'anii nama hordofanii Dr. Awwal yeroo keessaniif yaada nu biraan geechaniif ulfaadha jedha. Ati baay'ee galatoomna. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heersii 15580 15630 15700 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heersii 13860 akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heersii 11720 12110 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.